Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamitti sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa fayyaa raattan abdiin qaba har waan baay'ee miidiyaa kanarra deemaa jiru waan baay'ee keessa namaa tuqu kan dhaggeeffatan gurra namaatti hin tolle han baay'ee nagaddisiise. Anis hanga waa hubadhe yookaan immoo gorsi kun nuu ta'innaa laata kan jedhu qabadhee isinii dhufe. Jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti yoo na dhaggeeffattan wantoota hedduu walirraa barachuu dandeenya. Kanaafuu jalqaba qofa hin dhaggeeffatinaa hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Waliif sheer godhaa warroonni duraan jirtan warroonni har'as gara maatii kootti dabalamtan nooraa seenaa subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa wantoota asirratti isiniif darbu al kallattiin akka isin bira ga'uuf notification irra godhachuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Egaa ka har'a wantoonni dubbachuu dhufe wantoota ijoo torbee kana miidiyaa irra deemuu wantoota akkuma gurra namaatti hin tolleedha jechuudha. Egaa ka torbee kanatti ajjeechaa abbaan manaa haadha manaa irratti raawwateen gocha suukaneessaa kana akkamitti ilaalla kan jedhuudhaan qabadhee isinii dhufe. Dhugaa dubbachuuf gochi kun gocha baay'ee suukaneessadha. Yeroo baay'ee wantoonni akkanaa gaafis keessa kootti ta'a. Akkasumas immoo maaliif furmaata dhabas jedhee keessa kootti furmaata natti ta'a. Nuti warroonni miidiyaa xixiqqaa yoo wantoota kana gurra keenyattis dhageenyee ija keenyanis osuma miidiyaa irratti ijaan arguu jechuun bira qaaman hin jirrudha malee qixa waan ijaan argineeti jechuu ni dandeenya. Kanaafuu wantoota akkanaa kana wantoonni baay'een yeroo gaafii nuti taane warroonni miidiyaa gurguddaa immoo hagam akka gaafiitti ta'us warroonni keessa turan ani hin beeku. Gaafiitti ta'e immoo furmaanni maaliif dhabamarraa kunis anaaf gaafidha. Dhugaa dubbachuuf kallattii hundaan baay'ee gaafii natti ta'e gochi suukaneessan ajjeechaa akkanaa keessattuu immoo nuti shamarran yeroo baay'ee maaliif miidhamna kan jedhudha. Keessa koo kan nama deessee yeroo hundumaayyuu gaafii natti ta'u yedduu lamaanittis miidhamni jiraatu harki caalatti kan miidhamaa jiru shamarran keenya. Nuti shamarran keenya maaliif miidhamna yeroo hundatti bakka bakkatti kallattii adda addaatiin ni miidhamna. Keessattuu karaalee jaalalaatiin hedduu miidhamna. Aarsaa lubbuu yeroo baay'ee kan irratti baafamu shamarran keenya. Maaliidhaaf ta'a kun? Yeroo baay'ee shamarran irratti maaliif aarsaa lubbuu baafamu? Maaliif ajjeefamu shamarran keenya kan jedhudha kan gaafii ijoo natti ta'e. Hanga dhuma qophii kanaatti na faana ta'a. Wantoota baay'ee dubbachuudhaan wal irraa baranna. Warroonni miidiyaa xixiqqaa keessattuuyyuu wantoota amma deemaa jiran kanarraa wantoota fakkeenya fudhachuu qabneetoo irratti dubbannuudha malee kallattiidhaan waanuma san qofa irratti dubbannee kan dhiisnu yoo ta'e wantoonni furmaata hin argatu gonkumaa. Deddeebi'eetis waan akkanaa nu mudachaa jira furmaata hin argatu jechuudha. Kanaafuu haguma wantoota kanarratti dubbannu furmaata isaas haga tokko osoo soqannee sababni isaas haga tokko osoo soqannee wanta akkanaa nuti hin deddeebi'u gurra keenyatti hin dhagahamu. Wantoota dhalatti daddarbu kun maaliif akka ta'aa jiru ani hin beeku. Anaaf gaafii guddaa natti ta'ee jira. Keessa koos mataa koos baay'ee na dhukkubsee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif wantoonni dhaga'aa jirru wantoota dhala namaatiif hin tolle wantoota dhalataa boruutiif fakkeenya ta'uu hin qabne fakkeenya ta'aa jira. Kun wantoota hin eeggamnedha. Kun wantoota lammii baratirraa hin eeggamnedha. Dhugaa dubbachuuf namni aarsaa lubbuu namarratti fudhatu nama hin baranneeyyuu haala qaba. Yeroo ammaatti namni baratee namni biyya guddatte keessatti taa'ee biyya hin guddanne keessattis taa'anan haala qaba. Wanti hunduu haala qaba. Kun immoo akka nama hin baranneetti yeroo barumsiyyuu warroonni hin baranne sunuyyuu yeroo sana waan akkanaa kanaa dhagahan turre jechuudha. Osoo abbootii keenya gaafanne wantoonni akkanaa dhagahamaa jiru. Umurii kee keessattis wantoota akkanaa dhagahan jiru. Garuu amma immoo barri keenya kun waanuma hin dhageenye, waan gurri namaatti hin dhagahamne, waan boru namaaf fakkeenya ta'uu hin qabne kan dhagahaa jirru jechuudha. Kun maaliif ta'a? Kun maaliif ta'a kan jedhu ana baay'ee gaafii natti ta'a. Kun ta'e hoo furmaanni isaa maalidha? Maaliif furmaata hin barbaaddan? Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti dudubbatameetuma irra darbamaa jira. Kan ajjeefamaa yommuu shamarran harka irra caalatti haadholee keenya. Har'amee gara
ajjeechaa abbaa manaa xajjuu shubburee haadha manaa isaatti irratti raawwate irratti yoo deebinu xajjuuni haadha manaa isaa san qofa ajjeese seetanii haadha manaa isaa san qofa hin ajjeesne haadha isaa ajjeese obboleettii isaa ajjeese haadha manaa hin ajjeese obboleettii isaa hin ajjeese haadha isa deesse deebisee ajjeese maal itti fakkaate isatti har'a ishii takkitti ajjeesetti fakkaate haati sabar haadha ji'a sagaliin isa baattee deesse of cinaatti yaadachuu qaba ishee ajjeesuun dura obboleettii isaa of cinaatti yaadachuu qaba. Har'a ishii takkitti ajjeesuu san qofa laale malee ofiifis inni ishii ajjeese kinoo har'a ibidda keessa seene jechuudha. Kun ofiifis ibiddatti of gatee namallee ibiddatti gatee seenaa haadha isaatillee awwaalee jechuudha. Namni jechuudha seenaa wayii qaba. Seenaa keessa seenaa haadha ofii kan caalu hin jiru jechuudha. Namni haadha ofii jaalatu haadha manaa ofiitti irratti waan badaa hin yaadu gonkumaayyuu jechuudha. Haadha manaa akkuma barbaadetti jaaladhu. Haadha manaa yookaan xiqqeessitillee jaaladhu. Garuu haadha keetiif kabaja guddaa qabda, iddoo guddaa qabda namni kamuyyuu jechuudha. Kan haadha ofii hin jaalanne hin jiru. Akkamitti osoo haadha kee jaalattu deebitee haadha manaa keetirratti, haadha ijoollee keetirratti waan suukaneessaa kana dalagda. Dhugaa anaaf gaafii guddaadha. Keessattuu mee warri dhiirotaa dhaabbadhaatii of laalaa. Dhugaa dubbachuuf warri dhiirotaa yeroo gocha suukaneessaa dubartoota irratti miidhaa garaagaraatiin ga'u kana dhiironni biraa immoo mee dhaabbadhaatii ilaalaa irraa fakkeenya baradhaa. Fakkeenya gaarii irraa baradhaa malee fakkeenya hin taane irraa hin baratinaa jechuudha. Har'a shubbureen haadha manaa isaati irratti yeroo gocha suukaneessaa kana dalagu haadha isaa eessa godheeti? Obboleettiin qabuun obboleettii isaa eessa godheeti? Kana haadha manaa isaa kanarratti haadha ijoollee isaa osoo daa'imallee irraa argachuu baate haa ta'u. Seenaa baay'ee osoo waliin dabarsuu baatanii haa ta'u. Namni ishiin akkuma barbaaddeyyuu haa balleessitu haadha isaa san laaluu qabaata tureessu. Haadholee hundaa laaluu qabaata tureessu. Maaliif kun maaliif ta'a? Keessattuu dubartoonni keenya yeroo hundumaa immoo balaa jaalalaa kanaan maaliif miidhamu? Kan jedhu gaafii guddaa natti ta'aa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf warroonni miidiyaa gurguddaa waan kana irratti osoo sagalee namaaf ta'anii osoo sagalee ta'anii irratti hojjetanii kun furmaata argachuu qabaata. Dubartoonni keenyas karaa adda addaatiin yoo lubbuun warra dhiirotaa harkatti yaadaa yoo sababa kanaan lubbuun harkatti bade yaadaa lubbuun badeedhaaf. Garuu karaalee adda addaatiin lubbuun shamara keenya baduu hin qabaatu. Ofis balleessuu hin qabaannu. Keessattuu karaa jaalalaatiin jaalalli sirriidha. Aarsaa guddaa nama gaafata. Aarsaa lubbuu nama gaafata. Aarsaa lubbuullee akkuma beeknu lubbuu keenya immoo balleessuu hin qabaannu jechuudha. Jaalalaaf jennee lubbuu keenya balleessuu hin qabaannu. Fakkeenyota adda addaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyota jaalalaan aarsaa nama gaafachiisanii shamarran keenya karaalee adda addaatiin lubbuu isaanii itti dhabaa jiran jechuudha. Shamarran keenya karaalee adda addaatiin itti dhabaa jira jechuudha. Karaan keessa itti dhabaa jirru keessaa tokko karaa jaalalaati jechuudha. Karaan jaalalaa aarsaa akkuma nama gaafachiisu akkuma beeknu aarsaa lubbuu gaafachuu hin qabnu jechuudha. Asirratti mi'am ajjeechaa kanarratti jechuudha. Shubbureen haga ishii ajjeesee ofiifillee ibidda kana keessa seenu osooti ishii ajjeese maali? Ishiin haga ajjeessan maal irraa argate? Homaa irraa hin arganne. Innisu ishii dhiisee shamarran haadholee takka jala shamarran 9tu jira. Deemee kan biraa fuudhuu hin danda'a. Jireenya boruu nama biraa wajjin ijaarrachuu danda'a. Ishiinis karuma deemte saniin deemtee kallattii ishiin ittiin deemte saniin nama biraa wajjin jireenya ishii ijaarrachuu dandeessi. Maal rakkoo qabu? Akkatti yoo wal gaggeessan hanga aarsaa lubbuu walirratti gaafachiisan hanga aarsaa lubbuu walirratti fudhatan jechuudha. Kuni dhalataa boruutiif ani maal akkan jedhee fakkeenya irraa barachaa jiru kun kan hin beekan. Dhalataa boruutii miti. Har'a ilmi isaa sun maal irraa barata? Ilmi miti inni dhalche sun maal irraa barata? Boru ol jedhee ilma isaa san laalaa? Sila haadha isaa san haadha bar inni haadha ittiin quuqamaan bar. Har'a yoo inni hin galleef ta'e mucaan kun boruutii isaayyuu seenan isa gaafata. Haadhatii yoo jedhee isa biratti guyyaa tokko dubbate seenan akkamitti isa gaafata? Kun seenaa lammii baraterraa eeggamuudha. Seenaa lammii barate galmeessuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf karaa kana hundumarratti dhaabbannee of ilaallu. Hundumti keenyayyuu eessa jira jennee dhaabbannee of ilaallu. Piliis keessattuu warri dhiirotaa gocha suukaneessoo karaalee adda addaatiin dubartoota irratti raawwattan dhaabbadhaa of ilaalaa. Tokko dubartoonni haadha keessan ni jaalattan. Akkuma haadha keessan jaalattan sani haadha manaa keessanis ilaalaa. Akkuma immoo obboleettii keessan jaalattanis of cinaatti haadha manaa keessan ilaalaa. Haati manaa waa hunda keessan haadha ijoollee keessanii
siif gaaddisa keeti. Har'a haadha manaa mee jaalallee wal lamaan iyyuu haa fudhannu. Jaalallee soo fudhanne akkasuma jechuudha. Yoo kan jaalattee kan miitee gara garaatiin deemtu ta'e haadha keessan of cinaatti ilaali. Obboleettii keessan of cinaatti ilaali jechuudha. Kan jaalattee jirtu. Yoo immoo kan haadha manaa godhatteetu of jalaa qabdu seenaa waliin dabarsite san ilaali. Seenaa baay'ee waliin akka dabarsite san yaadadhu. Namni har'a ijoollee walirraa qabu seenaa baay'ee nama waliin dabarsedha. Kun nu dhibu tilmaamuun jechuudha. Garuuti gocha suukaneessadhaan gocha xiqquma abdii nama kutachiisuun lubbuu namaa baasuun baay'ee ulfaatan. Warroonni dhiirotaa yeroo baay'ee dhaamsiin xiqqoo isiniif dhaamu dhaamsa aarsaa lubbuutti kaffaltan aarsaa lubbuutti kaffala jettan gocha akkanaa kana. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan kaafameetu osoo dubbatamu osoo gaafii gaafatamtanii dhiirota baay'ee kana dubbachuu dandeessan. Anis immoo tilmaamuu nan dhibu. Osoo shamarran takka yookiin haati manaa takka abbaa manaa biraa wajjin osoo algaa irratti argamte maal gootaa osoo siin jedhanii si gaafatanii ati haadha manaa keessan bir haadha manaa keetii si gaafatu jechuudha. Ati gaaf kana deebina ati deebistuu fi aarsaa lubbuu tan irratti fudhadhatte nan ajjeesa jetta. Kuni hawaasa keenya keessattis dhagaatan jira. Dhagaillee waan akkanaan kanaa miti jechuudha. Haganaa miti anumaa tanaayyuu jechamni kanarratti fakkeenya tokko osoo isin fudhadhe osoo jechuun dubartoota fakkeenya mee asitti taasisanii fudhadhu gocha akkanaa kan narra gahe jechuudhaan. Naannoo ittiin jira miti shamarran naannoo ittiin jira shamarran tokko manatti da'an jechuudha. Fakkeenya osoo fudhadhe shamarran manatti da'antu jira. Osoo teessan akkana taatee akkam gootanii jedhanii hin jiran eessummaa kiyya fakkeenya isinii fudhadhu. Wanti biraa fagooma hin deemu. Maal jedhe eessumni keessuun ani yeroo san inni akkatti naan galu ishee ajjeesee keetan ofii of ajjeesa jedhe. Ishee ajjeesee keetan ofii of ajjeesa jedhe. Mee maal argata? Ani osoo gocha akkasii san raawwadhe ani ajjeesee kee ofii haga of ajjeesa. Mee maal argata? Yoo danda'e daa'imman da'e waan biraa hin deenye haa guddattu hiree ishiitiin akka anis hiree hiyyattan jiraadha. Wanti nama galchu hin jiru. Garuu gocha akkanaatitu dubbatama. Obboleettumaaf gocha akkanaatti dubbatama. Eessumni ofii gocha akkanaa dubbata. Kun wanta gurri kiyya dhagaye wanta afaan eessuma kiyyarraati bahe jechuudha. Gochi kun har'a fakkeenya naa ta'e tanan dubbadhe jechuudha. Kanaaf dhiironnis baay'een yeroo dubartoonni algaa irratti argaman maal dhiira biraa wajjin maaltu ta'u godhu taatu osoo hin jedhanii nan ajjeesaa jetta. Kun gonkumaan eeggamu dhiirotarraa. Dhugaa isiniin jedha. Dhaabbadhaaf ilaalaa ishiin dogongorteetti sa'aatii sanatti dogongorteetti seenaa baay'ee wajjin dabarsitan taa'ii gorsi taa'a mari'adhaa malee aarsaa lubbuu irratti fudhateen hin jira jireenyi biraa hin jira jireenya biraa ijaarradhu ishiin jireenya biraa ijaarrattu asis jireenya biraa ijaarradhu kanum dhumate erga waliin taane addaan wal galchaa malee aarsaa lubbuu walirratti fudhachuu hin deemina. Kuni ammaaf sagalee sanarra hin dheeressu karaalee biraatiin karaalee shamarran keenyaaf yaada ni ta'a yookaan immoo waan beeknurraa karaa adda addaatiin walitti deebinee kan wal gorsinu ta'a jechuudha. Haga beekurraa haga dandeenyarraa hundumti keenya warroonni fakkeenyaaf miidiyaa amma qabdan warroonni lafaa dhufaa jirtan yaa dubbatan shamarran keenya irratti wal haa gorfannu miidiyaa qabnu irratti wal haa gorfannu karaalee adda addaatiin kan miidhamaa nuyi miidhamaa jiru keessaallee lubbuun shamarran baay'ee kan darbaa jiru nu har'a xajuun ajjeesee hidhamee jira. Hidhames guyyaa rabbi jedhe lubbuun isaa jiraate inni bahee nyaata. Jireenya xiqqoo isaa hin arga. Garuu jireenya namni dhagare san arga malee jireenya seenaa gadhee wayiitti arga malee seenaa arguun oolu. Garuu haati isaa manaa sun kan ishii roobee caame dhumate. Waaqayyo namsee ishee amaalu biyyee galabaa ishiidhaa godhuudhaaf. Ishiifis akka hojii ishiitti waaqayyo ishiidhaaf hin kennama booda jechuudha. Garuu inni hoo gocha lama du'a lama du'ee du'a lama keessaa du'a tokko yoo ka'e jireenya biyya lafaa kana ni arga jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya immoo ishiin haati manaa sun isa kanaayyuu arguu hin dandeenye. Du'a lamaan kana keessayyuu du'a lachuu duutee jirti ishiin. Ishiin bokki jeennataa jirti amma jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada. Sagalee har'aaf isinirra hin dheeressu ammaaf nagaa dhugaa osoo waa'ee shamarran keenya kana dubbatamee hin dhumu. Kanaafuu warri dhiirotaa dhaabbannee soofaa ilaalu. Shamarran keenyas immoo karaa adda addaatiin balleessaan nu bira jiru fooyyessuuf haa yaalu. Fooyyessuuf haa yaalu. Balleessaan nu bira jiru san osoo damdamannee gochisuu kaneessa nurratti dhufu jechuudha. Haati manaa shubbureetis osoo abbummaa manaa shisan
kabajjee wantoota ulaagaalee ishii barbaachisu san kabajjee ishii irrattis kun hin dhufu jechuudha. Ishii biras balleessan ni jira. Kanaafuu ishiirras balleessaa kana barachaa duuni akkanaa immoo akka nutti hin deddeebinin karaalee adda addaatiin warroonni miidiyaa qabnus baanee waliif haa dubbatannu, baanee haa dubbannu, waan beeknu wala haa gorsinu. Haadha gizuma taateen ta'e qofaaf as baanee iyyisiisneetuma miidiyaa kanarratti dabarsinee xaaxiin jedhina yeruma taateen ta'e qofa. Irra deddeebinee odoo taate sun hin ta'in wantoonni kun ta'e yeroo tokko qofaa miti balaa jaalalaa kanaan namoota bebbeekamoo boru abdii biyyaaf ta'an jennee eegnu dhabaa jirraa jechuudha. Kanaafuu immoo kun lammii barachaa jiru kanarraa wanti hin eegamneedha. Wantoota gurra namaatti hin dhagahamneedha. Kanaafuu irraa of haa qusannu siniin jedha. Har'aaf siniitiin baay'isu haasa'a kan koo asumaan xumura. Nagaa naa taadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtiin